ashama harka fuune بالك إنه مجا يا ashama harka fuune kama jimtuutaa fi hordoftoota keenya egaa har'a keessummaa ajaa'iba fanii wayii qabadhee jira dheer maqaan isaa maqaan keen okay yaahiyu jedhama egaa yaahiyu hop man jaafimni isaa egaa karamumaa like friend adi goda follow goda fi ega karamuman mali ya funny ajaiba ilkan kawlitin chufanne maiki ish okay video tem lala dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa qabtu jirtanii bakkuma jirtanitti nagaan keenya bakka jirtani sinaa ga'u jecha maarree har'a bakka ho'iitti studio samii umar tokkotti namamee jira makiinaallee qabu gaarimaan deema ጊዜ የሩጫኑ ፈጣኑ ዘመኑ ኮሞዲ ፈኒ በርባናን የሳሚሪን ፌስቡክ የጫኗ ካኑማ አሩማ ሰገንታ ገና ወልቲ ሂማቲ ወልዋ ማቲ ወታ ስቱዲዮ ትዳዋዳ ወደ ፌስቡክ ይላል ዶክተር ደሞ አቹ ማለት ላላው ለማና ሲኒታቶ ኒጋን ሲዶራ ታዋታን ለሰኒ ሰዴ ካብሪቶ ashama harka fuune hordoftoota fi akkasuma dhaggeeffattoota yookiin ija laaltota sanii umar jaalladhe argamtan hunda keessaniifu egaa har'a keessummaa kabajaa fi keessummaa jaalatamaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira keessummaa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha karamumaan keessummaa kiyya isin barsiisuun duratti waan isiniin jedhan yoo qabaatan isaatti Mari wanti beraka anjur dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtanitti lafa dhiitaa samiidhaa nu wajjin turtii gaarii jenna hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura maarree sagantaan keenya nama bohaarsiisa nama gammachiisa isin qofaa miti harree fi aan deemtu dannasiisa nu wajjin tura hanga sagantaa keenyaatti. Egaa har'a osoo ani gaafittiin seenitti kolfisiisaa jira keessummaan kiyya. Egaa keessummaa kiyya karuma gaafii itti deema. Maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Coorana. Eessa dhalatte? Boorana. Maali dhuftan? Makiina. Eessa yaabbattan? Gabbiina. Eenyu wajjin? Haadha warra kiyyaa Kaziina. Amalli kee akkami? Miskiina. Haadha warraa kee keessa maqaan hin? Haati warra kiyyaa Kaziina. Eessa jirti? Madiina. Ajaa'ibuma akkaataan inni warra yookiin faamilii ofii yookiin waa seenaa ofii itti ibsatu baay'ee fanii na gochuu jira hojii kiyyaa haga dhaabuu jiru tokko na argitanii egaa yoom kaas imalte Barana. Mee ijoollee dhiiraa qabda? Ijoollee dhiiraa tokko Badhaaso. Maqaan isaa eenyu? Badhaaso. Maqaan isaa Badhaaso. Okay. Eessa jiraata? Basaaso. Mee ijoollee dubaraa walii qabda? Ijoollee durbaa ni qaba. Okay. Maqaan isaanii eenyu? Zamuu fi Fooziyaa. Eessa jiraata? Dubaay fi Kooriyaa. Okay. Namatti tola Dr. Corino Kadiro. Okay. Mee haadha kee ka irraa dhalatte maqaan eenyu? Haadha ka irraa ka dhalate Dabalee. Eessa jiraatti? Kofalee. Okay. Bakki isiin jiraattu Kofalee. Egaa maal keessa hojjetti? Qabalee. Mee maqaa abbaa keetii natti himi? Abbaan kiyya Kadiro. Eessa jiraata? Ciroo. Maal dalaga? Mana shiroo. Maal waan biraa hoo? Leestiroo. Mee Dr. Corino Kadiro afaan illee isin gogee maal isiniif hafidu? Ani yoo qabaattan biddeena shiroo. Okay. Waan biraa hoo? Muuzii bashiroo. Okay. Karamumaan Kameramin namani kiyya aduuwwan namni wayitariin ni jira. Wanta message kana akka fidduu fi egaa mee Dr. Corino Kadiro maaliidhaaf Dr. Corino Kadiro siin jedhan? Nam tokko biyya keenyatti seenaa tokko malee maqaan doktorummaa, maqaan injiinaringii, maqaan supervisoriin kennamu. Okay. Almost anam hojiin kiyya doktora kan hojjedhu sun naggaadde hatara. Kiilooni miti toonuudhaan safara kan meeshaa irraa fidadhu qaasoo shakmara. Fiqaada qaba itti guuttadhee seera waan maraa kanaafuu namni na dinqisiifatee naan jedhe doktora. Okay. Kanumaaf Dr. isin Dr. Corino Kadiro siin jedhanii?
Wanni doktora naan jedhanii faagaa namaatu si dhibee akkasuma jecha namaan. Akkas jechuu kiyyaa miti akkuma gaaffiitti si gaafachuu kiyyaa. Okay. Mee karaa foddaa moobaayilaa yookiin toora sooshaal miidiyaatiin namoota baay'eetu itti hordofaa akkasuma mee warra dhiiraatiif maal dhaamta? Ani ijoollee dhiiraatiif waan badaan danda'amu ijoollee dhiiraatiif qaama'u shiishaaf sigaaraa saabanii kufa'u akkasumallee nam tokkollee asii bahee Eurooppin hin gahu. Okay. Akkasuma dhageettanii yaada Dr. Corinoo Kadiiroo. Egaa mee warroota dubaraatiif maal dhaamta? Oh my god, ijoollee durbaa onnee keessa namitti durba tanaan jaaladhanaa taati. Ijoollee durbaatiif bifa jijjiirachuu, feerii Filiippiistingii dibachuu, kan biraa qayyachuu, nama isii janaajjane jaalachuu, biyya Arabaa taa'uu rabbiin jedhaa'uuf jechuudha. Okay. Okay, galatoma. Ka'ani jedhu kuni abaarsamoo eebba xiqqoo. Maal seeta yaabboleessa kiyya? Ijoolleetu galaan jirre waarii malee. Barataan bu'aa hin qabu xaarii malee. Fardi faayidaa hin qabu gaarii malee. Ijoolleen takkittiin dhaabataan jirtu bahareen malee. Anillee hamtuuf hin jenne kanuma laata. Okay, waan hamtuuf hin jenne na fakkaata maybe akka awwalaan abaarsisee akkasuma ifa isinii godhee jira. Mee amma eessa jiraatta? Amma ka jiraadhu mana dajanee dabbaba. Okay, qarshii eessa kaa'atta? Situ harkaa qaba. Okay, garumaan dhaggeeffattoota kiyya inni baay'ee waan qosoof sii jedhee garumaan ibsachuu barbaada. Egaa mee barata maal baratte? Maal barata maal jaalatte mee barumsa? An barnootarraa already barnootarraa kasirratti hordofee jaaladha. Janjanaa fi keemistirii. Maal si fayyada? Ijaazaa ittiin buusuu fi eeguuf mistirii. Kan biraa hoo? Kan biraa barnootarraa kan jaaladhu baayoloojii. Maal si fayyada? Humni xiyyaa makiinaa nan dandeettu baajaaji. Okay, humnoo fi hojii wal qabsiiseetiin himaa jira. Egaa dhaggeeffattoota kiyya yookiin hordoftoota yookiin ijaan laaltota Salim Umar jalatti argamtan hunda keessaniifu. Akkasuma kutaa tokkoffaa Dr. Corinoo Kadiiroo wajjin taasisnee kana fakkaata. Egaa kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinuti karanumaan kara Dr. Corinoo Kadiiroo yaada muraasa qaban isin faabisanii kara Dr. Corinoo Kadiiroo. Maaree dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kana fakkaata. Qophii bareedduu fi hawwataa ta'een hanga torbaan itti aan walitti deebinutti hanga manumaan nagaa isiniin jedha. Samiir isin bira jira. Ana immoo dhaama sa'aatii isaan na kennan itti fayyadamee nama tokkotti dhaamsa dhaamachuu barbaada. Isinillee jaalalleetiyya. Si jaaladha jaalalleetiyya. Atillee na jaaladhu. Sirra abdii qaba ka biraan laalladhu. Yaadni kee ammoo zamoona na ajjeese dawwalii na gaafadhu. Kana fakkaataa nama torbanii rabbiin nu haa godhu. Egaa karanumaan yaada dabarsee jira. Bilbiltee akka gaafattus toora istiidiyoo Salim wal qabatee himatee jira. Egaa ni dhageetta jennaan. Karanumaan karaa sirba ce'umsaa addaan baanaa kutaa lammaffaa hanga walitti deebinutti isiniin jaaladha. Karaa mee Dr. Corinoo Kadiiroo yaada qaban na fakkaata. Nurredi yaadallee hin qabu ani bakka dhaggeeffattoota keenya kan har'a sa'aatii isaanii nu kennanii nu laalan maraanu kan jaalate rabbi gara haalaafisu kan jaalatame rabbi gara haa jabeessuu jenna. Maarree torbanitti aan hanga walitti deebinutti nagaan wajjin tura hora bula kajana janati rabbi amilkeessu kajana janati rabbi gara haalaafisu kanuma. Okay, galatoomaa isiniin jaaladha. Abdii fuuldura garabbii jeetii jedhee naamuree siita humnee kee aree fuulduree siita humnee aree fuulduree. Baca video suuta akkana jiru fa'aa injiraan aktii itti galchee addatti godha. Amma dammoo akkam nagoota dhaabattee fanii wayii jettee. Ani doktora Duraan akka ta'e dalanii maqaan kiyya yaayyuu jedhee sanii nu danda'u.